Hello guys, akkam jirtu nagaa keessanii? Nagaa koodhaa galataa waaqaa. Egaa akkuma waadaa isiniif gallee turre mata duree irrattis akka barreeffamee jiru coinii hamster combat irratti profit per hour keessanii mala salphaa ta'een akkaataa itti guddistan isin agarsiisa. Step by stepidhaan hanga dhumaatti waan hojjedhee isin agarsiisuun na hordofaa isin jira daawwattu tokko. Egaa akkuma beekamu hamster combatiin amma yeroo kanatti airdrop jedhan keessaatti kan sadarkaa tokkoffaa jirudha jechuudha. Amma gara miiliyoona 28 kan qaban jechuudha. Subscribers miiliyoona 28 ol kan qabanidha. Kun immoo airdrop keessaa isa jalqabaa isa taasisa jechuudha. Tole guyyaa irraa beeksisa ta'e beeksisanii turan. Innis airdrop will depend kan asirra jiru isin dubbisaa. Airdrop will depend on profit per hour. And not the coin balance. Kana jechuun isaanii salphumatti Telegram channel keenyaan karaa abbootekii akkuma isinitti himnee ture jechuudha. Hamster irratti coinin baalaansiin keessan qofa osoo hin taane profit per hour keessaniitiin coin isin argattan. Fakkeenyaaf saayii tokko keessatti coin isin argattan sun herreegame sanatu gara qarshiitti isiniif deebi'a jechuudha booddee. Kan liistii isiniif ta'u isa malee kan isin amma irraa qabdan tasuma hin ta'u jechuudha. Kan isin amma irraa qabdan irratti miiliyoona 5 guyyaa guyyaan dabala waan ta'eef inni sun akka isin bittaniif isin gargaara. Akkana jechuun baalaansii keessanii hundumaatiin bitaa fi jechuu miti. Baalaansiin achirra jiraachuu qaba. Baalaansii qabaachuu qabdu garuu hanga danda'ame galii sa'aatii tokkoon argattan sana guddisaa. Isa kana guddisuuf immoo salphaamatti mee isin agarsiisu. Hamsterii keessan erga bantanii booddee dhiifama daawwattu tokko kunoo amma hamster kombaatii bootii banaan jira jechuudha. Amma kunoo akkuma argaa jirtan garaaraadha kan jiru profit per hour koodha jechuudha. Kun 1733 irra jira jechuudha. Amma akkas jechuun saayii tokko keessatti ani coinii 1733 argadha jechuudha daawwattu tokko. Kana beekuu qabdu. Inni kuni baalaansiidha. Kun baalaansiidha. Amma kan inni kaffalu kan asirratti qofa osoo hin taane hangi isin profit per hour argattan suni kana keessatti herreegamee jira jechuudha. Malee qaxeexaa kan asirra jiru lakkoofsa kanaanii booddee isiniif hin baay'atu jechuudha. Kan ammoo karaa chaanaalii isaanii beeksisanii jiru jechuudha. Hayyee mee akkaataa itti guddisan mala salphaa isin agarsiisu. Maayinii keessan erga gootanii booddee kunoo haala kana sanattu jira. Maarketii PRND tiimii leegaalii ispeeshaalii. Fakkeenyaaf amma kunoo asirratti ilaalaa daawwattu tokko. Ammaani baay'ee asirratti beekuu kan qabdan asirratti amma coinii hedduu bitee jiraan. Banee jiraan hundumaa banee jira. Cufamaan hin jiru jechuudha. Kanarra qulfiin hin jiru. Warri isin jalaa qollafamee jiru xumura irratti viidiyoo kan biraa bootii biraadhaan galee isin agarsiisa jechuudha. Akkaawuntii biraadhaan galee isin agarsiisa. Kun hundumtuu banamaadha. Amma akka isinii galuuf garuu haala ittiin guddistan isin agarsiisa. Fakkeenyaaf amma faan tookensii kan jedhu kana. Gajjallaatti maal jedha kun akkuma argaa jirtanii miiliyoona 7.5 23.8 bitadhuun jechaa jira kun. Kan lamaffaa kun immoo kunoo istaakiin kan jedhamu miiliyoona 2.5 asitti immoo 15 bitadhuun jechaara. Asitti gaasini filannoo keessan ilaaltu. Miiliyoona 2.5 15 bitadha jechuun miiliyoona 5 ta'eeti meeqa jechuudha 30 ta'e jechuudha. Asitti garuu 7.23 bitadhuu isin jechaa jira jechuudha. Inni faan tookensii jedhu kun. Kanaafiyyuu isin filannoon keessan gaafa akkasii maal ta'a isa gatii xiqqaa kana ta'a jechuudha. Lama keessa gaafa filattan kanatu gatii xiqqaa jedhama jechuudha. Ammas akkuma kana gaddeemtanii ilaaluu dandeessu. Jijjiira haala kanaan jijjiira. Fakkeenyaaf amma meem F coin kan jedhu kana ilaalaa. Maal jedhaa 161 1.9 bitadhuu jedha. Asitti immoo akkas jedha. 1779 1.8 bitadhuu jedha. Isinii asitti haala isaa ilaaluu qabdu jechuudha. Kamtu akkas hin baasu. Gatii xiqqaadhaan gatii gadi bu'aadhaan profit per hour guddaa kan isinii dhufe keessaati. Profit per hour isaa irra caalaa isin fayyadu.
Fakkeenyaaf amma leegaalii jala yoo galle fakkeenyaaf amma gamatti agartaniitu miti daawwattu tokko. Gamatti kan agartanii fi asitti kan agartan mee waliin nama daallu. Amma asitti 800 fi laayisensii Itoophiyaa kanaa 800 fi 34 24,000 bitadhuunaan jechaadha. Asitti mamaa jechaadha tokko tuqaa 9 35 bitadhuunaan jechaadha. Gaafa kana akkoo kan baay'ee na fayyadu tokko tuqaa 9 miiliyoonii kanaan bitachuu naa wayya. Tokko tuqaa tokkoon miiliyooniidhaanis 35 bitadhee naa wayya jechuudha. Sababni isaas kunumtiyyuu miiliyoonii tokko galuudhaaf waan xiqqoo tafee jira. Garuu garaagarummaan as jiru 24 fi 35 kee gidduudha jechuudha. Haala kanaan isa kana ilaaluu qabdu jechuudha. Hayyee inni kun kanaadha. Kan biraan immoo mee akkaawuntii kan biraadhaan immoo seenee isin agarsiisu. Warri qulfii isinirra jiru akkamitti akka banatan jechuudha. Mee akkaawuntii kan biraadhaan immoo seenee isin agarsiisu. Hayyee mee Mister Okay. Kanaan immoo seenee isin agarsiisu. Kuni akkaawuntii ittiin hojjetamaa jiru jechuudha. Akkasumas asirra jira. Tole asirratti immoo argaa kan jirtan kunoo piroofitiin koo asitti 15 tuqaa tokko jechuudha. Asitti kuni kooyinii koodha. Amma magaalaa asirratti jechuudha. Maayini jala gaafa hin galu kunoo haala kanaan jira. Faan tookensiin koo asitti kunoo maal jedhaa 19,000 4 tuqaa 2 bitadhuunaan jedhe. Asitti immoo 3,600 bitadhuunaan jedhe. Isa kana isin adda baasuu qabdu. Kamtu isiniif ta'a jettanii filachuu qabdu. Maaliif kooyinii xiqqaa kaffaltanii piroofit peeraawarii guddaa bituu qabdu jechuudha. Yoo akkas ta'e baay'ee isiniif guddata. Warri qulfii isinirra jiru fakkeenyaaf asitti ilaalaa. Namoonni baay'een keessumatti gaafa guyyaa guyyaadhaan nuuni deeyilii koomboo kan miiliyoona 5 isinii gadhiisnu isiniif hin galu. Maaliif qulfii qaba jettu jechuudha. Fakkeenyaaf amma kun asitti ilaalaa. Fakkeenyaaf amma utuu deeyilii koomboon guyyaa irraa Social FI tokens kana ta'e qulfiidha kun qollofamee jira jechuudha. Utuu kana ta'eeti. Asitti gaafa akkasitti qollofamee jiru maallaan jechaa jira kunoo jala kanatti game FI tokensiin kee leevelii 0 irra jira. Kanaafiyyuu gara leevelii 11 jijjiiruu qabda jedha. Cufaa jira. Game FI tokensiin koo jechuun kanadha. Dhuguma akkana jedhayyuu game FI tokensiin koo meeqa jira daawwatu tokko 0 jira kunoo. Guddisuu qaba jechuudha. Mi'a guddisu. Gaafa kana piroofit peeraawarii bitachaa jira jechuudha. Gaafa guddistan piroofit peeraawarii bitachaa jirtu. Maaliif gaafa guddistan kooyinii keessan irraa yoo qannasu piroofit peeraawarii keessan guddisaa jirtu jechuudha. Gaafa kooyinii keessa yoo qannase piroofitii keessan guddachaa jira jechuudha daawwatu tokko. Amma leevelii 5ffaarra jira. Mee ilaallu amma 11tti deemu jechuudha daawwatu tokko. Amma illee banamee jira 11 galee waan ta'eef. Amma gaa 10 galeera. 11ffaa gaafa banu maal ta'e? Kunoo banamee jechuudha. Kunoo baname. Social FI tokensiin koo banamee jechuudha amma. Amma immoo erga kun banamee booddee kunoo asitti ilaalaa. Fakkeenyaaf DEFI 2.0 kun immoo cufaadha fakkeenyaaf. Deeyilii koombaatiin har'aa immoo kanaa ta'u. Koomboon guyyaa irraa immoo kanaa ta'u. Asitti kan isin jechaa jiru kan isin beekuu qabdan CO'n kee leevelii 0 irra waan jiruu fi CO gara leevelii 2 jijjiirii jechaa jira. CO'n kan argamu PR in the team legal CO. CO bakka inni jiru barbaadu jechuudha. CO bakka inni jiru barbaadanii hanga leevelii 2 bittu jechuudha CO. Kunooti CO'n. Sirrii maa yookaan jedhee 0 irra jira. Amma leevelii 2 nan bita jechuudha. 2 yoon bitu deemee naqi ilaalachiiti. Deemee maarketii jala jiran isla maarketii jala dhaqee ilaala. Asitti gaafa agartan gaafa akkasitti bibbitaa jiru piroofit peeraawariin koo gararraati ilaalaa kunu. Gararraati jalqaba 15 ture miti 16 guddachaa jira jechuudha. Amma kunoo DFI tokensiin koo silaa banameera jechuudha daawwatu tokko haala kanaanii hunda isaa deemtanii banuu qabdu isiniin jedha. Akka itti gammadan abdii guddaan qaba. Akkuma kanallee kan inni warri sheerii barbaadan jiru, invaayitii barbaadan jiru.
warra invaayitii barbaadanis invaayitii gochisiistanii haala kanaan immoo kooyinii keessan gara Profit Per Houritti yoo guddistan baay'ee gaariidha jechuudha. Yoo akkasitti guddistan baay'ee gaariidha. Daawwattoota koo akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Viidiyoon kun namoota kan biraa akka ga'uuf sheer gochuu hin dagatinaa. Yoo isinitti tole laayik godhaa. Gaaffii qabdan immoo asuma koomentii irratti barreessuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti.